Ermeellaan gadi jedheen si bulaa yoo jettu Abrahaamidhaaf waadaa galte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa warri na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu warri maatiin aan taanees maatiinaaf ta'a na jajjabeessaa siniin jechuu barbaada lammiiwwan kiyyaa qaalii. Haa ta'uyyuu malee egaa guyyaa kaleessaa jechuudha akkatti sirbaa hoolanii suura poostii gochaa oolaa qabatanii wiskii qabatanii jechuudha ijoolleen kun sherre gudi jechaa akka turanii ni yaadattu jechuudha. Namni tokko jechuudha mana lama keessaa simmeetii ta'e jechuun baay'ee ulfaataadha. Tokko yoo qabbanaa'e gaariidha jedhee yaada hani jechuudha. Hamma jarittiin kun xiiqii deemaatoo jirti jechuudha xiiqii. Ruutaan achi isaan kun asii jechuudha. Ruutaan immoo egaa haala ijoolleen sun gochaa jiranidhaan argitaniitu kaleessa akkatti ishiin boocheetoo jirtu. Haa ta'u malee bakka isaan taa'anii jiranitti Ermeellaa fi Abrahaam mana keessa turanitti balbala saaqqatanitti hola seenanii lafa dhiitanii jechuudha. Egaa shubbisaa kan turanii maaltu ta'ee maaltu gale jennaanii ol ba'aa jedhanii. Teessoo irratti yookiin immoo xarapheessaa irratti ol baasaniitoo jiru jechuudha. Yeroo kana keessatti segaatti naanna'anii shubhisaniitoo jiru jechuudha. Akkatti dhiira qabatan maal akka godhan dhiira Ermeellaan kun sirrumatti beetti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhiirri tokko amala barbaadaa qaqqabatamuu barbaadaa. Dubartii ishee tole jettuun fedha jechuudha. Girrigirri hin barbaadu barasaa keessatti dhiirri jechuudha. Yoo balleessee dhufellee akkati shaffantee fi bira darbitu barbaada jechuudha. Ermeellaan kun kinoo akkatti nammastee jechuudha. Kinoo akkatti sukkuumtee jechuudha. Ijasaa, lapheesaa, onneesaa ofitti fudhatteetoo jirti. Namoonni tokko tokkos immoo Abrahaam Ermeellaa faana ta'ee hin jiraatu yeroo irratti dabarsaa jira jedhameetoo jira jechuudha. Haadha manaadhaan addabaabaa irra dhaabbatee kana teeraa qabatee sin fedhu sin barbaadu erga jedhe ta'ee deebi'ee immoo Ermeellaa isa hin barbaanne salaalam dirasiisaa dubartii wal jala geeddaraafamoo maali anaaf gaaffiidha. Ana akka kiyyaatti erga jireenyi inni dura naaf hin ta'u jedhe ta'ee isa lammataa kanatti sibsib bedhee of qabee gadi jedhee obsee bakka gaabbiillee qabaatee jechuudha. Isa taasise hundumaa dhiifama gaafatee ishii kana faanallee jiraachuu qaba malee ani dubartii bira geeddaraan jedhu Ermeellaan sana hin goosisiistu jechuudha. Akka kiyyaatti dhugaa dubbachuuf sana hin goosisiistu. Ermeellaan immoo obsa qabaachuu danda'umsa qabaachuu si barbaachisa dhugaan siin jedhe. Wanti xiqqoon si gammachiisa, wanti xiqqoon siyaasa jechuudha. Kun immoo rakkisaadha. Rakkisaadha jechuudha. Hobsisiin jechuu barbaada egaa. Keessumadhaan waan ta'eef jechuudha. Egaa isaanis itti sirbanii maal jedhanii ergadhanii gaaffiiwwan tokko tokko dhiyeessanii fi Ermeellaan gaaffii gaafatamuun ishii homaa miti maaliif jenna yeroo baay'ee akka jaalattu, akka kabajjuu, akka biraam nama gaarii ta'ee kan hin dubbattu jechuudha. Egaa hammallee Abrahaam bira rakkoon kan jiru malee saayii baay'ee isaa baasee hin himu hinni. Haa ta'u malee mee akkamii jedhanii gaafa ishii gaafatanii Abrahaam siif maalidha? Atis Abrahaamiif maalidha? Jedhanii gaafa ishii gaafatanoo ishiin egaa Abrahaam baay'ee naman jaaladhu. Kaleessa hiriyaa kiyya kan ture. Har'ammoo jaalallee kiyyaa borummoo abbaa manaa kiyya yoo jette jechuudha. Akkas jechuu ishii Abrahaamii fi Ermeellaan 400 sana edda galee kabajaaf dhufte osoo hin taane Abrahaamii fi Ermeellaan dura wal beeku. Viidiyoo wayii bahee ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Abashaa qamisuu uffattee Ermeellaan bakka lidatii wayiitti bahee ture viidiyoon isaanii jechuudha. Duruma wal beeku, durum quba wal qabu. Iniyyuu yeroo sana gaaf sana TikTok irratti simbee kadhanii dubbatee ture waan ta'eef jechuudha. Isheenis illee naa barreessitee turte jettee haasoftee turte jechuudha. Sinii galti mixiree akka sinii galuuf jedheen jechuudha. Dur jette kaa aaraa akka dhufteetti nutti odeessaa turanii jechuudha. Isaan duruma jaalalleewwanii duruma mana lama fuudhuudhaaf Abrahaam kaayyeeffatee karoorfatee ture fakkaata maleessa. Diigalti mitiiree eeyyeeka jettee jechuudha. Nama gaarii gara laafessadha.
akkasumas immoo ijoollee godhannee rafrafi goonee waliin akka jiraannu barbaada. Namaaf yaada qalbii qaba yaada qaba miidhameera waan ta'eef miidhama isaa kana kiisuu barbaada. Karaa gaa'ela isaatii baay'ee miidhameera itti milkoomne waan ta'eef isa lammataa kanatti akka inni milkaa'uun barbaada. Karuma kamiiniyyuu shoolawaa kiyya jaalallee kiyya qalbii qabeessa mootii kiyya leenca kiyya jettee ofirratti moosiste kaa jecha kana dhiisee amma baay'ee biraa deemettanii yaaddu Ina sinin jechuu jaaladha. Xiqqoo ishee egaa obsiin barbaachisa. Yeroo hundumayyuu kan isiniin jedhu ilma namaaf intala namaatiif obsatu barbaachisa jechuudha. Sanaa booddees Abiraam isin gaafatame gaaffiidhuma akkasii wal fakkaatu. Yeroo kana keessatti innis egaa boruu keenya waaqatu beekaadha yeroo baay'ee hin jechuudha. Baay'ee simmeeti isa baasee hin himaatu. Inni maroota afaanayyuu simmeeti isa baasee hin himu Abiraam argeera jechuudha. Haa ta'u malee har'a jiraachuu qabna. Garuu abjoochuun gaariidha. Mul'ata argachuun gaariidha. Garuu har'a yoo jiraatte boruudhaan jiraatta. Anis immoo jireenyuma qabbanaa ta'e jireenya koo kaleessaa osoo hin taane jireenya isa olii jiraachuu nan barbaada. Isa kanaafis immoo rabbitu beeka waaqatu beeka jedhamee deebisee fi salamataas immoo Hermeelaadhaan Abiraam osoo malsii godhee sii wayyaa itti gammadda jennaan ani kan hin barbaadu jette nagaasaa fayyaasan barbaada. Ani kan biraa gammachuusan barbaada. Kanarraatiin kan hafe maalidha reeti yeroo hundumayyuu kanii ishiin jettee akkas miti kan siin jedhanii irraa gurte wanta ta'eef itti seeniitii Abiraam maalsii barbaada jedhanii jennaanii ani Abiraam bakka nafaan akka ta'uun barbaada. Akka inni nafaan ta'u qofaan barbaada jennaan egaa amaanuun immoo gidduudhaanii amiruma amaanu bichaa jaalala duwwaa akkanaa kennuun barbaada jechaatu kan ishiin jirtu jedhanii harka walitti rukutaniif jechuudha. Achirratti immoo Abiraam yeroo akkasuma gaafuma wal fakkaatu gaafatanii Abiraam akka jedhe eenyummaa ishii maalummaa ishii akkanaa kennitu nan barbaada nan fedha jedhee kana jechuun gara biraatti yaadina jechuudha. Maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf eenyummaa ishii naaf haa kennitu gaafa jedhu namni tokko naa kennite gaafa jedhu gara biraatti hiikuu danda'a. Amma fakkeenyaaf gara qulqullummaa dubartiitti jechuudha. Akkas otoo hin taane bakka ani ofirratti yookiin immoo ishiin of naa kennite ani kana godhi jedheeni akka abbaa manummaatti seera qabachiisee yookiin immoo olaantummaa sana irratti taasisee bakka waan hundumaaniyyuu na jalatti akka bultu akka abbaa manaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf manni tokko utubaa jalatti bula. Dagaleen maal kan qabate kan jiru utubaadha waanta ta'eef jechuudha. Sinii galti wanti sinii hin galle hin jiru siniif. Wanti sinii hin galle garuu sabskiraayibii godhaa nama viidiyoo kana dhaggeeffatan adaraa rabbi. Ishee qaaliiwwan kiyya lammi qimamiiwwan baay'ee sin jaaladha anu. Ishee innaa isa kanadha kaayee haala kanadhaan jechuudha. Abjuu baay'ee abjootanii ani safaana maatii koo faana nagaatti jiraachuu bakka fataadhee jiraachuu kan inni barbaadu. Innaan isaanis immoo kinoo akkasidha too dubartii biraatii gamoo jetti konkolaataa jetti waa meeqasiin jetti ishiin immoo kanan barbaadu jaalala kee duwwaa jettee jechuudha. Isaanis bakka qophiin addaa qophiin ajaa'ibaa ta'e tokko jira jedhan jechuudha. Oolaa baatanii akka isaan gottotanii oliif gadi deemaa turan argitaniitu wanta ta'eef jechuudha. Ani immoo as keessatti jechuudha ragaa jedha. Ariifattanii waan argitan xalliqin jedhina dhugaan siniin jedha. Akkuma ariifattanii waan argitan settan ariifattanii wanticha keessaa baatu jechuudha. Amma Hermeellaa fi Abiraam itti taa'atii walii gala ohohii ijoollee dhiisa edda gaa'ela waliin qabannee jiraanna jettaniitu ta'ee jechuudha. Sinii gala kanaafuu tasgabbiidhaan jaalala waliin dabarsina yeroo waliif kennina inni kaan immoo xiqqoo ragaa jedhu tasgabbaa'u ishiinis ragaa haa jettu jedhe Hermeellaa yaadiif ruuttaafis maaliif jennaan bakka simmeeti taatee edda deessee ji'a torba akkasidha wanta taateef tasgabbaa. Anarra qalabatiin isin gootan kun naattiin tolleen isin wakab jettan akka qixxaa eelee sibiilaa hin ta'ina. Bulaa turaa yaada bakka xiinxalaa
amma ijoolleen kun jechuudha dhugaan sin jedha akkuma gaayila kee diigan akkuma gaayila siif ruutaa gargar baasan Hermeellaa fi illee sinillee gargar baasu jechuudha har'allee wakabiina gaayila keessatti amma jaalala isaanii keessatti nama tokkoon barbaachisu bakka Hermeellaa fi Abrahaam edda wal jaalataniitu ta'e inna isa kana obsa qabaadha suuteedha namaaf barnoota iniitta in dhabda tanaan rakkoodha inna lafa nagaa anaaf oola sinin jaaladha.